Buqqaatotni kunneen rakkoo nyaataa fi dhugaatii bal'aa isaan mudataa turuu fi qaama isaaniitti birmatu dhabuun fageenya dheeraa miilaan imaluun guyyoota 3 dura bulchiinsa godina Baalee qaamaan dhufuun iyyataniiru. Buqqaatotni baay'inni isaanii 7,500 ta'an kunneen garsi mootummaa irraa isaaniif dhiyaataa jiru addaan cituun jireenya gadadoo keessa jirra. Ana barbaada irraan dhufee bakka buqqaa Somaaleen nu kaase achirra bakka raashinaleen harkanee rakkoon garagara nurra qunnamtee ilmaan meeqacha nurraa dhumte gara yaanu dhabnee bakka akka taanu dhabnee ofirraa kaanee mootummaan furmaatu nu alaatu jennee dhufne. Mootummaatti iyyataa turre mootummaan ammoo ji'a 8 kana keessaa ji'a 2 raashina waa xiqqoo nu raabsee achiin booda nurraa dhaabee jechuudha. Amma ammoo ji'a 7 qoonqoof saaxilamnee ilmaan keenya haam dhiitee dhume odoo waan faxarruu dhabne qursii hawwanne qurfi ilmaan keenya harka keenya keeshatti alanfataa dhufan asi kono khalee galgala asitti irraa buune as dhufne cifne jechuudha. Asi ijoolleen qeerroodhaan nu gargaaraa jirti. Sababa kanaanis ilmaan isaanii 40 ol ta'an irraa du'us eeran buqqaatotni kunneen. Qoonqoonis nu fixee ilmaan keenya nu yola fixee ilmaan 40 boolla kaayan jechuudha. Deemaa iyyadhaan nu inje sababa san biyyaa kayaane. Sababa bisan achiyaane kuno miilaan as geenye khalee galgalas dhufne khalee ganama achiiqaane miila. Jasa ilafa kana keessatti dhufne osoo bulchaa kanatti bo'achaa jirru ilmaan keenya namni 47 nu harkaa dhumatanii bakkatti qabbaru dhabne lafti lafa dhuunfati nurratti hin qabbarinaa jechuudhaan ifirraa kaasnee ammallee harootti kadhannee to'ii meetaa baannee achi qabbara jechuudha. Sababa sanirraa tan ka'e lafti goggogee bishaan hin jiru akkam taana jennee osoo itti iyyachaa jiru namni harkaa dhumate waan goon wallaallee lafti abbaa dhuunfaa narraa ol kaa'aadhaan hin qotadhaa jechuudhaan sharaa keenya ciree waraana nurra fidee minishaa gandaa jechuudha doozaarra fidee hin qotadhaa barana dhabee ammallee dhabu jechuudhaan ofirraa nu kaasee amma maatii keenya qabannee tasitti akka lubbuun ijoollee teenyaa nu baraartan jennee isinitti dhufu. Deeggarsa reeshinaa mootummaan nuuf dhiyeessuu hin barbaannu kan jedhan buqqaatotni kunneen gaaffin isaanii mootummaan lafa qonnaa akka isaaniif kennuudha. Dachi sira harkanne qotannee nyaanne nuti bakka dachiin hundeen irra gatteenyuu dhabnee yaa'aa jirra. Nuti sanirra biyyaa nu baase malee mootummaa yesu biyyaan baane obboleeyyan keenya. Nuti sanii biyyaa nu baase rakkoon teenya dachii dhaba. Lafa wanni nuti gaafanne nuti godinni rakkoo keenya rakkoo iyyannaa keenya quba qabaa asirraa kayyaa hanga caffeetti rakkina keenya quba waan nuti iyyanne nuti wanni nuti iyyanne lafa mootummaan nu haa fooyyessu jechuudha. Kanaaf ammallee nuti rakkina keenya akka mootummaan nu fooyyessu jechuudha. Dhiyeessii reeshinaa waliin wal qabatee komii dhiyaate irratti yaada kan kennan itti gaafatamaan waajjira hooggansa sodaa balaa godina Baalee Obbo Abrahaam Haayilee mootummaan buqqaatota kanaaf baajataa kan ramadee ji'a 3 qofaaf jedhan. Nu amma gargaarsa kennuudha hojiin kenna nama rakkate gargaarsa deebisanii dhaabuuf lubbuu isaa tursiisuuf hojii deebiiti baay'ee isaa ka hojjennu hojii development illee baay'een hojjennu. Kanaaf naannoo beeksifnee irraa garuu koree yeroo tokko waajjira lafaa Oromiyaa irraa dhufe garuu furmaan nan gammaa kenneen jiru hawaasuma mariisisee deeme furmaanni kana jedhamee hawaasni kun ji'a 8 guutuu achumarra jira. Kanarraa kaane gargaarsa illee ka ji'a 3 qofatu nu ayyamame hawaasni kun eega qubsuma ka gaafatu ta'e yeroo gabaabatti achii ka'uu waan danda'uuf ka jedhu federaala irraa gargaarsa ji'a 3 qofa arganne gaafni jiini 3 illee xumuramu dhimmi isaanii achuma jira. Uummanni kun achiin kaane gana gaafii addisii goonee gargaarsa gaafanna jechuudha. Uummata kanaaf uummanni kun waan achi tureef ka'uu hin dandeenye haaraa goonee gaafanne jechuudha. Gana nyaatumayyuu mataa isaa jechuudha. Ammallee nyaata keessatti gara amma 7 rakkoo kana xiinxallee hawaasni kun nyaatallee amma fixataa jira. Nyaata wii magaazina keessa asii ka qabnu hanqina nyaataa akka godinaatti dhufe keessa isaaniif gara kuntaala 250 erge nama asirra ka jiru wannaa xiqqoo waan taateef kun federaala gargaara waan ta'eef ammallee federaala jira wannaan isa. Gaaffiin lafaa buqqaatota kanaa sadarkaa naannootti deebii argata waan ta'eef Oromiyaan deebii akka itti kennu qaboo yaa'in gaaffii dhiyeessuu eeran